Addunyaa tanarra nama adda addaatu jiraata. Ilmi namaa hundi adda adda, sammuu hattaa qaamaanillee. Arraan tana nama uumaa addunyaa uumaa adda addaa qaban isinii qabadhee dhufe. Haga xumura qophii keenyatti irratti nama arraba dheeraa isiniif dhiyeessa. Gurbaan kun kan inni jiraatu biyya alaa Kaalifoorniyaadha. Addunyaa tanarraa arraba 10 seentimeetira dheeratu qaba. Bakki inni itti dhalate Morokoo. Addunyaa tanarraa dheerinaan sadarkaa tokkoffaarratti argama. Namni hundi yeroo argee suuraa naa wajji ka'e jaanii innaa dheerina isaa irraa kadhatan. Miciyyoon isin agartan tun Ibraahimiin garaagarummaa takka hin qabdu. Ishiinilleen dhalaa dheertuu addunyaa ta'uudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti jechuudha kan ishiin argamtu. Addunyaa tanarraa namni qeensa hin murannellee numa jira. Duuba intalti tun qeensi isii hin murtu. Qeensi isiidhaa 7 seentimeetira kan gahu yoo ta'u, qeensa dheeraa qabaachuudhaan addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Namtichi kun mataa isaa hin muru, hin dhiqu. Mataan isaa 9 seentimeetira kan dheeratu yoo ta'u, addunyaa tanarraa mataa dheeraa qabaachuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Intalti tun areeda qabdi. Areenni wanni inni beekamuun dhiira qofaaf, garuu intalti tun areeda baay'ee dheeraa ta'e qabdi. Nama gurra irraa rifeensa qabu agartee ni beektaa? Duuba namtichi kun rifeensa baay'ee dheeraa ta'e gurra irraa kan qabu yoo ta'u, addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Namtichi kun sitti hin fakkaatin nama dheeraa, garuu inni harka dheeraa qabaachuudhaan beekama. Harki isaati 30 seentimeetira kan inni dheeratu. Taayilaandii fi Maayimaan morma dhalatti hamartii ka'an akka mormi ishii dheeratuuf. Intalti tun morma dheeraa addunyaa tana irraa qabaachuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Mormi ishiitis 40 seentimeetira dheerataa jechuudha.